namoonni yeroo garagaraatti biyya alaatti duute biyya arabaatti duute gaafa nuun jedhan asteenye gaafa rifannu ni jira jechaadha. Ilaala namni du'uu isaa malee maal akka rakkatellee addan baasan jechaadha. Yeroo garagaraatti obboloonni fooqirraa darbatamanii kan jedhaman ni jira. Fooqirraa darbatamanii qofas miti kan of darbatanis jiru. Hubadhaa bitaatti galee jechaadha. Maaliif gaafa achi jiran kan isaan keessa darban kan isaan hojjetan mee amma keessattuu mana musliimaa kan hojjetan yeroo ramadaana suura kaasanii viidiyoodhaan sooshaal miidiyaa irratti hin argine. Mana nuti saalonii nuti keessa maatiidhaan jiraannu isaan meeshaa amma saalonii sun baay'atu yeroo itti dhiqan halkanii guyyaa jechaadha. Isaan nyaachaa waan bulaniif jechaadha. Ilaala. Kana hunda danda'anii rakkina hunda keessa darbanii dhiiga tufanii yookaan hiriyyaa yookaan maatiin biyya keessatti dafqa isaanii balleessuu danda'a. Akka barbaade gochuu danda'a. Ilaala amma kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti yoo argitan waggaa 10 immoo waggaa 12 kan laffaate isatti ergitiin asii nama biraa fuudheera jechaadha. Gaafa dhageessu maraattee qabaan dadhabee jechaadha. Gaafa waan akkana argan fooqirraallee kan of darbatan jiru, kan of ajjeesan jiru jechaadha. Kan of fannisanillee jiraachuu danda'u. Dhukkubsatanillee jechaadha laala. Shamarran keessattuu biyya garagaraa biyya alaa keessattuu immoo inni guddaan biyya Arabaa keessa ta'anii shamarran akka malee dhukkubsatanii hin fayyu jedhanii ani maatii kootti ba'an ta'u biyya ormaatti rakkadhee akkas ta'e ani du'atu naaf mala iddoon deemne hin qabu tsabala deeme hospitaala deeme bakka hin deemne hin qabu ani fayyuu hin danda'u. Kanaafuu ani du'uun qaba maatii koottis ba'an ta'u ofii kootis rakkadhu hin dhiphadhu hiriyoota kootii gadi hin ta'u. Jedhanii kan of ajjeesan shamarran hedduutu jira jechaadha. Anaan na mudateera wanta akkana maal? Namuma nagaa kanaadhuma manaasaa kana seexana fakkeessee itti mul'isa yookaan immoo diina isaa ajjeesuu dhufu bineensa isa nyaachuu dhufu fakkeessee itti mul'isa jechaadha. Daa'ima isaa bineensatti yookaan bofa fakkeessee itti mul'isa jechaadha. Seexanni hojiin isaa hamaadha. Daa'ima jaalatu, daa'ima mararfatu fuula ishee bofa fakkeessee itti mul'isa. Inni immoo bofa ajjeesadee mataa daa'ima isaa cafacafee yeroo itti ajjeesullee jira jechaadha. Kanaafiyyuu seexanni biyyatti hammaatedha jechaadha. Namni waaqarraa gaafa adda ba'u akka horiitti gaafa jiraatu seexana faana jiraataa jechaadha. Kanaaf yeroo garagaraatti miidhaa namarra geessisuu danda'u jechaadha jarri kun. Hubadhaa. Kanaafuu kadhannaan nuti taasisnu walitti dhufeenyi nuti waaqayyo faana qabnullee bakka olaanaa ta'uu qabaa jechaadha maatii. Kiristoos lafa jirtan maraatti isiniif haa baay'atu maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam hundumti keessan kiristaanonni akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti waaqayyo gooftaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatiin nuuf haa ta'u. Egaa ani faarfataa naatiidha. Kun immoo Sanbee Tuubiidha. Sanbeen Tuubii egaa sagantaalee garagaraa qabatee kan simbiraan ga'u miidiyaa keessani. Namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan subscribe gochuun miseensa ta'a. Egaa jalqabas akkuma laallee mata duree isaarraas akkuma argitanii dhuftanii har'a waan guddaa keessattuu obboloonni keenya biyya alaa jirtan waan guddaa kan irraa barattanii waan ta'eef viidiyoo kan hanga dhumaatti ilaalaa. Egaa inni gara biraa immoo ani baay'een xaara baay'ee tokkoon egaa sirriitti viidiyoo hojjedhee ergaa garagaraa simbiraan gahaan jira amman danda'u jecha isin garuu na deeggaraan jirtanii. Egaa mee namni tokko gaafa viidiyoo laalu laayikii gochuun akkamitti ulfaata. Hundumti keessan mee laayikii godhaa. Yoo laayikii gootan nama baay'ee bira akka ga'u sirriitti akka daawwatamu gargaara. Kana malee sheer godhaa. Namoonni haaraa taatanis immoo subscribe godhaa. Itti fayyadamtu irraa barattu waan guddaa irraa argattu waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu hundumti keessan yoo akka irratti hirmaattan maqaa waaqayyootiin isiniin gaafadha jechaadha. Egaa namaatii waaqayyoo ergaanni gara biraammoo ergaan biraas nan qaba. Egaa isinitti deddeebise akkuma kanaan dura dubbachaa ture hundumti keessaniyyuu lakkoofsa bilbilaa kana fayyadamuun karaa telegiraamii fi waatsaappii akkana dubbistan jedheen ture jechaadha. Nama tokko qofaan na dubbisee hanga ammaatti. Kanaafiyyuu innis maalidha ayyaanni du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan nutti dhihaatee jiruuf egaa jala bu'eetoo akka isinitti himne jechaadha. Kanaan dura akkasinaan jecha waan turtaniif kanan himaa jiru namoota haaraadhaaf malee warri hordoftoota Sanbee Tuubii taatan beektu jechaadha. Namoota harka qalleeyyii ta'an akkuma nama kaanii mana isaaniitti ayyaana akkamitti akka oolan nagaadhaan gammadanii akka oolaniif egaa waan isaan barbaachisu waan binnuuf hundumti keessan Sanbee Tuubii akka gargaartan nuti immoo guyyaa sun egaa naannoo irra deemnee mana isaanii karaa warra rakkatan hundaaf ayyaana kan ittiin oolan wantoota isaan barbaachisuuf goonaaf waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa kanaan na dubbisuun amma humna keessanii akka nu bira dhaabbattan isiniin jira jechaadha. Egaa gara viidiyootti gaafa seennu egaa
namoonni baay'een mata duree isaa argitanii rifattanii dhuftaniitu jechaadha. Sababa rifaatuu keessanii kanan isinitti hima. Egaa leenjii obboloota keenya biyya Arabaa jiran hedduu isaanii egaa kan ittiin jijjiiraman armaan dura dabarsaa turre irraa ammas egaa isaa addaan cite itti nuuf deebii waan jettaniif egaa yeroo darbee isinii dabarseera garuu namoonni baay'een hin laalle namni 500 illee hin laalle jechaadha waan isaan beeku. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa kan immoo isumaan wal qabatee wantoota tokko tokko kaasna waan ta'eef hundumti keessanii adaraa Waaqayyoo adaraan siniin jedha sirriitti na dhaggeeffadha. Egaa mata duree keenya yeroo darbee sun keessatti egaa gaafa biyya alaa deemtan maal tokko isin mudatu kaasnee turre jechaadha. Isa keessaa wantoota garaagaraa jireenya keessan irratti amantaa keessan irratti isinuma irratti wantoota ga'u waan baay'ee kaasnee turre jechaadha. Egaa asumaan wal qabsiisnee guyyaa har'aa kan immoo egaa biyya alaatti duutee biyya Arabaatti duutee biyya alaatti kuftee biyya alaatti dhukkubsattee biyya alaatti cabdee Araba hojiidhaaf deemtee akkas taate biyya Arabaatti kana taate kan jedhan wantoota hedduutu jira jechaadha. Isaan keessaa egaa achitti wantoota si mudatan keessaa waan hedduu jira jechaadha. Obboloota keenya meeqatu du'eera? Kan konkolaataan ajjeese, kan fooqirraa darbatan, kan ofii isaanii ajjeesan. Amma viidiyoo dhuma irratti viidiyoo dhoksaadhaan baheefaa amma hidhanii bishaan irratti illee kan darbatan jiru jechaadha. Dhugaas dubbachuuf baay'ee tokko kan laphee namaa madeessu, kan sammuu namaa dabarsu hojii hin taane jechaadha gaafa namni hojjetu. Keessattuu dubartiin dubartii irratti jechaadha. Waan baay'eetu egaa addunyaan keenya kun waan baay'ee baattee waan deemtuuf jechaadha. Kanaafiyyuu obboloonni keenya tokko wantoota achitti si mudatan akka salphaattis kan laaltan waan jirtaniif asirratti jechaadha. Kanaaf maatii Waaqayyoo wantoota achitti dhageenyu kana ilaala. Biyya keessa namoonni jiran biyya keessa maatiin isin ergi. Wantoonni achitti si mudatan kun gaafa isaanitti himamullee maaltu isaanitti dhagahama. Ilaala. Amma fakkeenyaaf achitti duute akkas taate wantoota jedhaman kana keessaa amma waan lama isinii kaasaan. Biyya Arabaatti duute biyya Arabaatti akkas taate biyya Arabaatti akkas taate namoota jedhan karaa garaagaraa namoonni jedhanii haasa'an egaa waan laman kaasamee kanarratti sirriitti na dhaggeeffadhaa. Tokkoffaan biyya Arabaatti hojiidhaaf deemanii Arabas haa ta'u biyya garaagaraa biyya alaa garaagaraa hojiidhaaf deemanii achitti tarii dhukkubsatanii tarii namaan tarii ofii isaanii mataa isaanii irratti du'a dabarsanii kan du'an obboloonni hedduun ni jiru jechaadha. Ni beektu isinis hubadhaa. Du'ani malee maaliif du'ani kan jedhu hin jiru. Du'an malee sababa maalitti du'an. Dhiiras haa ta'u dubaras maaliif du'e maaliif duute kan jedhu hin jiru jechaadha. Kun obboleettiin tokko akkasitti naannoo kanatti duutee mee birrii walitti qabne reeffa maatiif erginaadha. Maaliif duute akkamitti duute isa jedhu namoonni hin kaasu jechaadha yeroo baay'ee. Haa ta'uti duuti biyya ormaa haqa hin qabu waan tokko jechaadha. Haqa hin qabu gaafa isiniin jedhu maal jechuu barbaadeen seetan. Namoonni achi jiran suni nama biyya keenya haa ajjeesanis isaan guyyaa tokko lamaaf haa ta'u malee biyya isaanii jiru ana miti jechuu danda'a. Nama gaafattuu hin qabdu akkamitti akka gaafattuu hin qabdu haqni hin jiru jechaadha. Akkuma hin taanetti reeffi maatiidhaa ergamuu danda'an nu kadhaadhaan jechaadha. Ilaala. Kanaafiyyuu namoonni achitti lubbuun isaanii darbu sababa maaliitiif darba? Hubadha. Biyya alaatti namoonni lubbuun isaanii darbu maaliif darba? Tokkoffaan sababuma namoota achii jiranii yookaan immoo mana isin hojjettan keessatti namoonni yeroo garaagaraatti egaa dhugaa dubbachuuf diinni keenya daabiloos waan baay'ee godha. Keessattuu amma naannoo biyyoota gurguddatanii jennu kana keessa Ameerikaa eessa manumti duwwaan seexana qaba jechaadha. Namni mana sun bitee gaafatti galu seexanni achi rakkisa jechaadha. Wayi dur mana sun keessatti namatu du'eera ekeraa isaan nama rakkisa. Bakka seexanni biyya seexanni moheedha jechaadha achitti. Namuma nagaa kanatu jechaadha. Ansin ajaa'ibu daa'imni waggaa 10 obboleetti isaa ajjeesa. Maatii isaa bakka rafanitti kan ajjeesu jira. Abbaa ta'ee ijoollee fi haadha manaa isaa iddoo tokkotti kan ajjeesutu jira. Maaliif kun hojii seexanaati jechaadha. Hojii seexanaati. Seexanichi sammuu isaa keessatti yookaan karaa diraagii yookaan wantoota nama sammuu adoochaniin karaa garaagaraa seexanichi sammuu isaa keessatti taphata jechaadha. Namuma nagaa kana haadhuma manaa isaa kana seexana fakkeessee itti mul'isa yookaan immoo diina isaa ajjeesuu dhufu bineensa isa nyaachuu dhufu fakkeessee itti mul'isa jechaadha. Daa'ima isaa bineensatti yookaan bofa fakkeessee itti mul'isa jechaadha. Seexanni hojiin isaa hamaadha. Daa'ima jaalatu, daa'ima mararfatu
Fuula ishii bofa fakkeessee itti mul'isa. Inni immoo bofa ajjeesadee mataa daa'ima isaa cafacafee yeroo itti ajjeesullee jira jechaadha. Kanaafiyyuu seexanni biyyatti hammaatedha jechaadha. Namni waaqarraa gaafa adda ba'u akka horiitti gaafa jiraatu seexana faana jiraataa jechaadha. Kanaaf yeroo garagaraatti miidhaa namarra geessisuu danda'u jechaadha jarri kun. Hubadhaa. Kanaafuu kadhannaan nuti taasisnu walitti dhufeenyi nuti waaqayyo faana qabnullee bakka olaanaa ta'uu qabaa jechaadha maatiiwwan waaqayyo. Ilaala. Kanaaf egaan namoonni yeroo garagaraatti biyya alaatti duute biyya arabaatti duute gaafa nuun jedhan asteenyi gaafa rifannu ni jira jechaadha. Ilaala. Namni du'uusaa malee maal akka rakkatillee addan baasan jechaadha. Yeroo garagaraatti obboloonni fooqirraa darbatamanii kan jedhaman ni jira. Fooqirraa darbatamanii qofas miti. Kan of darbatanis jiru. Hubadhaa. Bitaatti galee jechaadha. Maaliif gaafa achi jiran kan isaan keessa darban kan isaan hojjetan mee amma keessattuu mana musliimaa kan hojjetan yeroo ramadaana suura kaasanii viidiyoodhaan sooshaal miidiyaa irratti hin argine. Mana nuti saalonii nuti keessa maatiidhaan jiraannu isaan meeshaa amma saalonii sun baay'atu yeroo itti dhiqan halkanii guyyaa jechaadha. Isaan nyaachaa waan bulaniif jechaadha. Ilaala. Kana hunda danda'anii rakkina hunda keessa darbanii dhiiga tufanii yookaan hiriyyaa yookaan maatiin biyya keessatti dafqa isaanii balleessuu danda'a. Akka barbaade gochuu danda'a. Ilaala. Amma kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti yoo argitan waggaa 10 immoo waggaa 12 kan laffaate isatti ergitiin asii nama biraa fuudheera jechaadha. Gaafa dhageessu maraattee qabaan dadhabee jechaadha. Gaafa waan akkana argan fooqirraallee kan of darbatan jiru, kan of ajjeesan jiru jechaadha. Kan of fannisanillee jiraachuu danda'u. Argitanii? Kanadha jechaadha. Waan baay'eetu isaan mudata jechaadha. Waan baay'eetu. Kanaan duras kan na mudate baay'ee kan natti ulfaate tokko ni jira jechaadha. Amma sanbee tuubii keessatti wantoota daddabarsuun dhukkubsatanillee jechaadha laala. Shamarran keessattuu biyya garagaraa biyya alaa keessattuu immoo inni guddaan biyya Arabaa keessa ta'anii shamarran akka malee dhukkubsatanii hin fayyu jedhanii ani maatii kootti ba'an ta'u biyya ormaatti rakkadhee akkas ta'e ani du'atu naaf mala iddoon deemne hin qabu tsabala deeme hospitaala deeme bakka hin deemne hin qabu ani fayyuu hin danda'u. Kanaafuu ani du'uun qaba maatii koottis ba'an ta'u ofii kootis rakkadhu hin dhiphadhu hiriyoota kootii gadi hin ta'u. Jedhanii kan of ajjeesan shamarran hedduutu jira jechaadha. Anaan na mudateera wanta akkana maaliin godha kannaan jedhan jiru. Ani dhiisu kannaan jette jirti. Amma humna koo kanaan itti wajjin haasa'e wajjin gorsi jechaadha. Ilaala. Kun illee ni jira. Argitanii wanta akkanaallee jira. Abdii kutuun illee jira. Seexanaaf karaa xinnoo tokko karaa dhiphoo tokko gaafa dabarsinu jireenya keenyatti taphachuu barbaada jecha. Abdii nu kuchisiisa jechaadha. Kanaaf maatii waaqayyoo dammaqinaan socho'uu dammaqinaan deemuun nu barbaachisa jechaadha. Kanaaf akkasiin kun yookaan immoo biyya alaatti biyya ormaatti akkana taateen kun sababa maaliitti gaafa jennu tokkoffaa sababa karaa jaalallee isaanii karaa maatii isaanii karaa nama isaan beekanii karaa hiriyaa isaanii gaafa ganamanillee waan akkanaa kun mudata jechaadha. Ilaala. Akkuma isiniin jedhe immoo gaafa abdii kutan kan biyya alaa sunitti immoo inaaffaa jara seexanni jara sunirra immoo oolee obboloota keenya miidhuu danda'a jechaadha laala. Kanadha. Inni gara biraa immoo garuu ni ulfaata namattis murteessuun sin danda'amu malee gaafa namoonni tokko tarii du'an biyya alaa keessa ta'anii du'anillee waan baay'eetu jedhama jechaadha. Sooshaal miidiyaatti baanii sooshaal miidiyaa irratti anatu dafee dubbataadha ta'uun beeku malee. Intalli maqaa ishee ebeluu jedhamtu tokko kunoo akkasitti duute akkasitti argamteetti kanaafiyyuu maatiin ishee yoo jiraattan akkas godhaadhanii filla fiitii kan dubbatan jiru jechaadha. Akka aadaa keenyatti immoo duuti akkasitti namatti himamu. Naannoo isaanii suntu eenyutu jira. Intala kanatti eenyutu dhiyaata hiriyaatti dhiyaatu hiriyaan ishee sun immoo maatii beekti maatiin eenyudha naannoo kami jedhanillee guyyaa tokko barbaaduudha malee. Ebeluu akkasitti duutee jirti akkas taateetti jedhanii sooshaal miidiyaadhaan fiiganii dhufan immoo kan unkaan maatii miti nutu rifanna jecha namni kaan rifata jecha biyya ormaa abbaan tarii qotiyyootti gurguree deemeera haati qansiraatti hojjettee gabaa meeqarra naannooftee birrii kana walitti qabdee daa'ima ishee ergiteetti ta'a duutee gaafa dhageessuu maal jetti karaa gubbaa soo deemte yoo konkolaataa jala buutee akkasitti namatti himamu. Argitanii mardoo gaafa namatti himamu mee aadaa keenya keessatti ni beekama miti barii 12tti mana dhufanii jirtu nagaadhaa jedhanii gaggaafatanii egaa nuti du'an oollu hundumti keenya yoo achi deemnaa
Eebeloo akkas ta'e yoo obboleessa ta'e obboleessa yoo abbaa ta'e abbaa akkasitti boqotaniiru hirmii kee baafadhu jedhan hirmii namatti mudhufan. Kanaafuu obboloonni akkas jettanillee yoo of qusattan gaariidha jechuu barbaade. Walumaa galatti akka mata duree keenyaatti jechaadha. Mata dureen kun asumaanitti fufa jechaadha. Sirriitti yoo jaalattan koomentii sirriitti barreessaa waan gaaffii isinitti ta'e hunda naa barreessaan isiniin deebisa. Sheer naa godhaa daraan isiniin jedha. Kana malee immoo mallattoo laayikii ishii kana akka tuqxan. Dhugaa waaqayyooti laayikii tuqaa hundumti keessanii hiriyoota keessanii guruupii garaagaraa irratti dabarsaa jechaadha. Walumaa galatti ebeluun biyya alaatti duutee biyya arabaatti duutee isa jedhamu kana sababa isaa adda baafachuudha jechaadha. Kana malee immoo egaa namni kun carraa du'aa kanarra kan isa geessisu yookaan immoo biyya deeme sunitti amma du'aatti aarsaan isa geessisu kun maal akka ta'e maaliif isa ta'e jedhullee adda baasuu qabna jechaadha. Namni carraa kanaaf yookaan immoo du'aaf karaa bantan immoo jiraattan dhaabbattanii of laaluu qabdu jechaadha. Waaqayyoo gaafa waaqayyo naan jedhin du'aa wanti jedhamu yeroo tokko sirriidhas yeroo tokko sirriis miti. Maaliif yoo jenne waaqayyo bilisummaa nuuf kenneera jechaadha. Amma koo namni ofii of ajjeesuu danda'a mirga qaba waan ta'eef jechaadha. Garuu waaqayyo waggaa 80 yoo kenneef namni kun immoo har'a waggaa 25tti yoo of ajjeesade mirga qaba. Sababni isaa natsaa fiqaadan jedhamu eeyyama bilisummaa qaba waan ta'eef jechaadha. Argitanii? Eeyyama mirga guutuu qaba jechaadha. Kanaaf mirga guutuu qabdu murteessuuf gaafan kana isiniin jedhu rakkinni gadadoon qorumsi duuti yoo isinitti deeme dhaabbadhaaf laala waaqayyotti deebi'a waaqayyoon kadhachuu qabna jechaadha. Kana malee immoo hojiidhuma sunillee maal gochuun qaba yaa waaqayyo hojiin kun manni kun naan taane yoo ta'e ati natti agarsiisi yaa waaqayyo asiin baasedhanii kadhachuudha jechaadha. Kanaafiyyuu haala kanaan deddeebi'uun nu barbaachisaa. Itti fufnee waa'ee kanaan ilaalla sheera kanaa gootaniin barbaada. Hanga ammaatti kan nufaana ture. Waaqni abboota keenyaa maqaa isaa kan kabajamee fi kan ulfaatee nuuf yaa ta'u egaa obboloota koo akkuma sila isinii kaase egaa ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababa godhachuudhaan harka qalleeyyii garaagaraa mana isaanii karaarra kan jiran akkuma ormaa akkuma isa qabuutti nagaadhaan akka oolaniif waan gargaarra waan ta'eef sanbeetuu bi akka gargaartan lakkoofsa bilbilaa kanaan waasaapii fi telegiraamiidhaan nu dubbistanii egaa akka irratti hirmaattan amma humna keessanii har'aa kaastanii akka hirmaattan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa waaqayyo bara dhufaatiisaa kan nu gaafatu kana waan ta'eef yoo nama gargaarre yoo namaaf dhaqqabne beela baasne dheebotaa dheebuu yoo baasne waaqayyo galmee isaa irratti nuuf barreessa waan ta'eef egaa ayyaana kana gammadanii yoo oolan isinillee gammachuutu isinitti dhaga'ama eebbi isaan isin dhaqqaba eebbaan guutama manni keessa waan ta'eef irratti hirmaadhaa isiniin jedha. Egaan sanbeentu bi sagantaalee garaagaraa gara fuulduraattis qabatee isinii dhufa waan ta'eef hundumti keessanii yoo akka irratti naaf hirmaattan isiniin jedha galatooma ulfaadhaa kabajamaa waan gaaffii isinitti ta'e immoo kamiyyuu yoo ta'e na gaafadhaa koomentii irratti naaf barreessaan isiniif hin deebisa. Kana malee immoo egaa namoonni garaagaraa obboloonni keenya keessattuu biyya arabaa keessa immoo jirtan seenaa keessan namni irraa baratu kan jettan yoo jiraate karaa waasaappiis telegiraamis naaf kaa'uu dandeessu lakkoofsa bilbilaan sila kaa'ini. Seenaa keessan kanarraa namni akka baratu jireenya isaatiin jireenya hawaasummaa jireenya hafuuraatiin akka jabaatu barsiisaa isiniin jechuun barbaada. Kanaan duras akkas gochaa turre waan ta'eef galatooma ulfaadhaa kabajamaa nagaa ta'a.